Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Jimaata bitootessa 5 bara 2021 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jibee Horaati. Yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoo hin qabaanne yookaan siiviilota irratti hookarri gaggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa waraansi naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiyeessan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxetti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 hoogganoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbataniiru. Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz garuu ni haalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koree birkii dhimmootii Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya walgahanii jiran. Kanneen walgahii sana irratti haasaa dhageessan keessaa dura teessuu koree sanaa miseensa mana maree Keeren Baasiif miseensa mana maree Kiriis Ismiizi. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa kaleessaa rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen walgahii gaggeesseen waliigaltee irra tuunga'iin hafuusaa dippiloomaatonni ibsaniiru. Sagalee murteessaa kan qaban Raashaa fi Chaayinaan akkasumas miseensa dhaabbataa kan hin ta'in biyyi Hindii ibsa walii qophaa'e irratti kun dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudha jechuudhaan mormuu isaanii dippiloomaatonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ittaanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri dantaalaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Mokonnin ambaasaadarota biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ta'an 15f dippiloomaatota har'a Finfinnee keessatti walitti qabuun haala Tigraay keessaa irratti ibsa kennanii jiru. Kunis gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa deebisanii dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee irratti qorannaa gaggeeffamuuf keessaa qaba. Gareeleen gargaarsa arjooman Tigraay keessatti sossoo'uudhaaf qaama dhimmi ilaalu beeksisuu qofaan akka irraa eegamu. Naannoo fagoo haalli isaanii mijanne immoo siviilonnii fi waraanni qindaa'uudhaan gargaarsa dhaqqabsiisuu akka danda'amutti haalli mijeeffamuu Obbo Dammaqan dubbatanii jiru. Haga ammaatti uummata miliyoona 3.5f gargaarsi dhaqqabu kana keessaa harki 70 kan mootummaa ta'u biyyootaaf dhaabbatoota biyya alaa irraa gargaarsi yeroon dhaqqabu waan dhabeef jecha haga ammaatti qarshiin biliyoona 40 baafneerraa kunis cicha qabnu agarsiisaa jedhaniiru. Hawaasni addunyaa gargaarsi yeroon dhaqqabuu dhabuunsaa yaaddessaatti taanaan hatattamaan dhiyeessii gargaarsaa yoo dabalan qooda qabaatu jedhan Obbo Dammaqa Mokonnin. Dhiittaa mirga namoomaa akka qoratamuuf Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa, Poolisii Federaalaaf waajjira abbaa alangaa irraa gareen walitti dhufe Tigraayitti bobba'uusaa ibsanii raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan raawwatames akka qoratamu mootummaan Itoophiyaa akka barbaadu hawaasa addunyaa waliin hojjechuun kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessuuf mootummaan murachuusaa Obbo Dammaqan dubbataniiru. Miidiyaan Tigraay seenanii akka gabaasan eehamamuusaa garuu naamusaan hojjechuuf dirqamni akka irra jiru gaazexeessonni hidhamanis akka hatattamaan hiikaman ta'uu dubbatan. Mootummaan rakkoolee maqaa dhahaman kanaa wajjin dhimmootii hidhata qaban furuu fi socho'uunsaa mirkanaa'ee yeroo jiru kanatti irra deddeebi'uun ceephoon mootummaa irratti dhiyaatu fudhataman qabu jedhaniiru. Mootummaan seera addunyaa eegee akka hojjetu kanneen gargaarsa kennuu barbaadan waliin walta'ee hojjechuuf gara fuula duraattis hanqina jiru irratti biyyootaa fi jaarmiyoota waliin furmaata kennuuf fedhii akka jiru Obbo Dammaqa Mokonnin ibsaniiru.
Hirmaattonni marii kanaas tarkaanfii mootummaan fudhate dinqisiifachuu isaanii fi gargaarsa dabalataa mootummaan gaafateefis aangawoonni biyyoota isaanii deebii hatattamaa akka kennaniif dhiibbaa hin goona jechuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Ajjechaa fi hokkara saalaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhaqqabee jira himata jedhu koomishiniin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka qoratuuf mootummaa Itiyoophiyaa eeyyama gaafatee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa waajjira koomishina mirga dhala namaa fi to'attoota walaba kanneen Tigraay seenuun dhugaa jiru maal akka ta'e akkasumas itti gaafatamtoonni eenyu akka ta'an baruuf qorachuu waan barbaadaniif gaaffii kana dhiyeessan. Gara jalqaba torban kanatti Senatarri United States Jim Inhofe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin haala Tigraay keessaa irratti dubbatanii jiru. Tigraay seenuun akka danda'amu gochuu fi muummichi ministeeraa tarkaanfii guddaa fudhatan kan isaan jajjabeesse ta'uu senatarichi ibsaniiru jedhameera. Itiyoophiyaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6ffaa gaggeeffamuu jiruuf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuuf yeroon kenname kamisa kaleessaa kan xumurame ta'us hanga guraandhala 30 bara 2013tti dheerachuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Boordiin filannoo har'a waaree irratti ibsa baaseen Finfinnee, Dirreedawaa, Wallaggaa Bahaaf dhiyaarraa kan hafe Oromiyaa, Hararii, Gaambeellaa, Beneshaangul Gumuz keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun xumuramee jira jedha. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Amaaraa, Somaalee, Afaar, uummattoota Itiyoophiyaa gama Kibbaa, Sidaamaa akkasumas Wallaggaa Bahaa fi dhiyaa keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun hanga guraandhala 30tti dheerachuu boordiin filannoo ibseera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Paartiin badhaadhinaa fi paartileen mormitootaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa filannoo guutuu biyyaa 6ffaa waxabajjii 5 bara 2021 gaggeeffamuuf karoorfametti hirmaachuuf qophiitti ka jiran ta'uu ibsanii jiru. Dubbii himaan paartii ABN VOA akka ibsanitti paartiin isaanii rakkoo hanga tokko isa mudatee jira. Dura taa'an paartii sochii humnootii deemokiraatawaa Amaaraa gama isaan haga ammaatti rakkoo jabaan nu mudatee hin jiru jechuusaa Asteer Misgaanaw Bahar Daarirraa gabaasteetti. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoon qabaanne yookaan siiviilota irratti hookkarri geggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa waraansi naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiyeessan. Gabaasaa Sindiseen namoota dhiyeessa. Loltoonni federaalaa Itiyoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay ka paartii duraan naannoo sana bulchaa jiruu waraanaa jiran. Namoota kuma hedduutu Tigraay keessatti ajjeesame. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti waraansi sun jalqabamuu durayyuu naannoo Tigraay keessa namoota kuma dhibba hedduutu gargaarsa nyaataa kennamuutti hirkatee jiraata. Hooggantuun koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet hookkara humnaan gudeeddii fi loogii saalarratti hundeessame geggeessame ajjeechaaf saaminsa naannoo sana keessatti geggeessame jedhan eeruudhaan akka tattamaan Tigraay keessatti qorannaan garee walabaan geggeessamu jabeessanii dubbatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteets haaraan Lindaa Toomaas Giriinis yaadichatti walii galan. Akka hokkarriif gidiraan dhala namaatti hin fufne taasisuun dirqamni isaa kallattiidhaan gatiitti mootummaa Itiyoophiyaa irra jira. Mootummaan Itiyoophiyaa waraansi Tigraay keessaa akka tattamaan dhaabatu akka deeggarsa godhu gaafanna. Gama sanaan humnoonni Eertiraaf humnoonni bulchiisa naannoo Amaaraa atattamaan Tigraay keessaa ba'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisnaa jedhan Lindaa Toomaas Giriin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooni Bilinken dhiheenya muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa waliin bilbilaan innaa dubbatanitti Yuunaayitid Isteets uummata Itiyoophiyaa keessatti rakkateef gargaarsa namoomaa kennuuf akka cichitee jirtu irra deebi'anii dubbatanii jiran. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Ned Price akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis haasawa sana irratti nageenya naannoo san keessaa mirkaneessuu fi nageenya uummata siivilii tiksuuf cicha qaban ibsanii jiran. I think what we're going to look to are both the right words, but of course, even more importantly, kan nuti ilaaluuf jirru jechoota sirrii ta'anidha. Garuu sana caala wanni barbaachisaan ilaaluuf jirru
waan dubbatame sun hordofamee hojiirra oolfamuu isaatii jedhan Mr. Price. Amnesty International gabaasaa baaseen loltoonni Eertiraa baatii sadaasaa keessa magaalaa Tigraay durii Aksum keessatti humnoota hidhannoo hin qabne yookaan siiviloota dhibbootatti lakkaa'aman ajjeesan jedhee jira. Waraansa deemaa jiru dhaabsisuu fi qorattoonni walaba ta'an akka naannoo sana seenan taasisuun carraaqqii hawaasa sadarkaa addunyaa akka barbaadu VOA'tti dubbatan ogeeyyiin. Amnesty International irraa Adooti Akuwee akkanatti ibsan. This is clearly going to take a UN Security Council type weight of diplomacy and waan amma biyyattii keessatti deemaa jiru jijjiiruu qofatu hin taane jijjiirama waaraa baay'ee barbaachisaa ta'e fiduu irratti akkaataa deemsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jijjiiruuf humna dippiloomaasii cimaa fi dhiibbaa siyaasaa qaama akka gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaarraa ba'u ka barbaachisu ta'uun ifa galaadhaa jiran Akuween. Akuweef hayyoonni kanneen biroon Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti waraana Yuunaayitid Isteetsiif waahida tarsiimoo akka taatee fi barootas dhiyoo keessa immoo naannoo gaanfa Afrikaa daddaaqamaa sana keessatti michuu tasgabbii qabdu akka turte dubbatan. Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxetti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nageegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaaziz Mohaammed Dibaaxe keessatti ajjeechaan humnoota nageegumsa mootummaan raawwatame hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa Dibaaxee dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa koomaand poostii godina Matakkal bulchaa jiru jedhaniiru. Haa ta'u malee aangawoonni koomaand poostii godinichaa dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnootni nageegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru. Jiraataan ganda Albaasaa obbo Nugusee Fayisaa ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 26 halkan raawwatamee jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru. Namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. እንግዲህ የተፈጠረው ነገር የመከላከያ ሰራዊት ነው ገብቶበት የተፈጸፈው። Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda Albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjeechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamuun kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda Albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan. Namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liiban Leencaa fi kanneen biroos beeka. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota 11 ammoo dhiirota. Namoonni 7 ta'an maanguddoota gandichaati. Ajjeechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku. Namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiran natti hin fakkaatu jedhan. Namni ijaan arge jedhan biraan obbo Abtaamuu Amsaaluu humnootni nageegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda Albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaaniillee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru. Mucaan kun abbaan isaa erga argatee dhaqee gabaadhaa kiitii suuqii dhaqee saamunaa bitee ergatee naan gara suuqii dhufe sun katamaa kan ga'e immoo kalaqaan karaatti argatanii eessa deemaa jirta inni gaafatanii naan dhaqii anoo abbaan kun ergatee naan saamunaa bitee sun deemaa jira. Dhaqii abbaa keetti ergamanii ati leelaa tali kulee lafa jiintaa malee dhaqii abbaa keetti ergamanii kan maa qabatanii isaa dula dabaddabanii reebanii amma katamaatti reebanii sun tuma reebanii tuma dula reebanii mucaan karaatti lubbuun isaa ba'e. Isa lubbuun isaa immoo kan lubbuu irratti ba'e irratti immoo lubbuun isaa reeffasaa namjoolleen kottaa reeffa kana baadhaatii katamaa keessa naannessanii reeffasaa baatanii katamaa haa keessa naannessanii maaliif immoo reeffa akka gootu emee gaafatanii akka uummata isaan kanitti barumsa akka ta'utti kanaaf akka goona emee marti deebii laatanitti
makalaakaan. Inni albaasaa kun gadda akka gaadhaanii makalaakayaan kun gara albaasaa deemaa jiranii albaasaa kinatti jira ture. Sanbata guddaa isaan deemaa jiranii barii lafa sa'aatii naannoo sa'aatii lamaa ta'a. Karaatti eenyummaa isaanii kan hin beekamne dhugaa sarratti kaachisanii makalaakaa irratti makalaakaa sadii ajjiisan dhugaa dubbannoo taanaan makalaakaa sadii du'anii isaanis aayee kanaa kan qabanii fi nikaa taa'ee kanaa qaban dhaqanii isaa kana irratti argatanii kan ajjiisan malee maachii gumbii baay'ee ajjiisan gumbii kunis balleesseeraa ta'uu hin balleessineeraa ta'uu amma isaanii jennu bakka ajjiisan gumbii. Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru jedhan. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuudhaaf taasifne milkoofne. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullaziz Mahammad dhimma ajjechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba. Cilaakkii madibanii darbuu fi kana waanan qulqulleeffadhus hin qabu. Sababni isaa waan jedhame holola. Qabatamaan wanta ta'e miti. Kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaas hin qabu. Humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan. Garuu sochii farra nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan, sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan, konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hundarratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraataa uummata Gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalam Waaqoyyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan koomaandi poostii yeroodhaaf godina Matakkal bulchaa jiru ta'eef hangawoota koomaandi poostiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee naqajeelchaniin gara qindeessaa koomaandi poostii godina Matakkal Leetinaal Jeneraal Asraat Denneerootti erga guyyaa roobii dheengaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyu ati jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan isaan barbaaduu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf hin milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Matakkal keessatti qaamota mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuun lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii hedduu darbuu fi kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'uun ni yaadatama. Gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin olaanaa dhimma baqattootaa gabaasa torban darbe keessa baaseen dhalattootni Gumuz 7,000 caalan Matakkal keessaa buqqa'anii gara Sudaan Biluu Naayilitti baqachuun kooluu galtummaa gaafachuu isaanii ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mahammad Deeksisoo Daayireektara olaanaa dhimma alaaf koominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaaf barsiisaa muuziqaa Yuunivarsiitichaa Mulgeetaa Shitee poolisiin himata haaraa irratti dhiyeessuu abukaatoon isaanii ibsan. Himatamtoonni kun boombii harkaa darbachuun lubbuu milishaa mootummaa irratti miidhaa geessisaniiru jechuudhaan himataman jechuudhaan abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa adeemsi kun dhiittaa mirga namaati yakka kanaan baatii 4 dura namoonni magaalaa Jimmaa keessatti to'atamuu isaanii quba qaba jechuun ibseera. Dhimma namoota kanneenii irratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaaf abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuu hin dandeenye Tsahaay Daamxootu gabaase. Guraandhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haaqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise
Muhammad Deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmoo Laggasaa Daayirektara olaanaa dhimma alaa fi koominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii 7 ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200tiin akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisuu diduu ibsaniiru. Guraandhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaafa 15 ture beellamni duraa wanti inni ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cufee mirgi wabii eegamee ture. Inni barraa'e waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumtaasaa gaafa 17 waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin Alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Ergatti darbee immoo shakkii gochii akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota 4 dura onkololeessa keessa boondiin harkaa darbatamee naannoo Bachuu Booree jedhamu hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gocha sana jalatti raawwatee maamajjeessisuu fi kan isa waliin jiran namootni lama kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirri dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa 10 kenneetu kan inni Akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakki ittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatii 4 dura ta'uudha. Amma miti isaan wal qabatee onkololeessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jarri qoratamaa turan quban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kana wal qabatee qabamee ji'oota 2 oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii bahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaan wal qabate. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochii Muhammad Deeksisoo Dr. Wandimmoo Laggasaa fi barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdulfattaa gorsaa mirga namoomaa Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Muhammad Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'udha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamuutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Yakka baatii 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Yakka amma isaan ittiin shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabnaa. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabnaa. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef irratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taaneef namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yookaan itti dhiyaatu taate irrattis kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha. Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa Koomaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa Koomaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Dhageenyeef dubbisneerraa.
Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koreen birkii dhimmootii Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya wal ga'anii jiran. Kanneen walga'ii sana irratti haasaa dhageessisan keessaa dura teessuu koree sanaa miseensa mana maree Keeren Baasiif miseensa mana maree Kiriis Smith turan. Yuunaayitid Isteets waggoottan darban keessa akka ta'ee ture aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni sadarkaa addunyaa waa'een filannoo naannoo addunyaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa fi Afrikaa keessaa kan isaan dubbatan waliin wal fakkaata. Waan adda ta'e Yuunaayitid Isteets keessa dimokiraasiin ammayyuu cimaadha. Erga danqaan mudatee boodayyuu taanaan aangoon nagaadhaan akka walitti darbu ta'ee jira. Haala Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbeessuuf hojjetaa innaa jirru kanatti jedhan Keeren Baas yeroon filannoo gaggeessamu kanatti michoota keenya Afrikaa kanneen rakkoolee biyyootaa hanga tokko keessaa rakkoo dinagdee, rakkoo namoomaa, amma immoo rakkoon COVID-19 innaa mudatee jiru kanatti deemokiraasii ofii ijaaruuf cimsuu irratti hojjetaa jiran waliin hojjechuun daran akka barbaachisu ni hubanna. Mata dureen keenya har'aas Afrikaadha jedhan. Our subject is Africa today. There are positive examples to report. There are free and fair elections. Biyyoota Afrikaa filannoo haqaaf walabaa gaggeessan keessatti filannoon walabaaf haqaa filannoo gaariin gaggeeffamaniiru. Fakkeenyaaf Keep Verde, Gaanaa, Bootswaanaa, Afrikaa kibbaa dhiyootti immoo Naayijer keessatti. Kan nuti har'aas jirruuf biyyoota filannoon walabaaf haqaa gaggeessuuf rakkatan gargaaruuf jecha dhuga baatonni keenya akkasumas filannoowwan milkaa'ina qabaatan ilaalchisee ibsa bal'aa akka nuu kennan barbaadaa jedhan. Ardiin Afrikaa waggaa kana filannoo pirezidaantummaaf guutuu biyyaa 13 gaggeessuuf qophaa'aa jirti. Filannoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jirra ka jedhan Baas kunis dhimmoota deemokiraasii hundeessuuf attamiin isaan gargaaruu dandeenyu ka jedhu hubachuuf dhaga'uudha. Filannoon yeroo tokko keessatti waan argamee darbu ta'uusaa hubannee bayii isaatti gargaaramuudhaan haalawwan innaa filannoo mudatan akka cimina deemokiraasummaatti fudhachuu dandeenya jedhan. Mala ittiin ol ba'an sirriitti adeemsisuuf Afrikaa keessaa hoogganoota amantaan irratti gatamu kanneen bulchiinsa deemokiraatawaaf cicha qabaniif barbaachisummaa filannoo walabaa haqaa ifaaf amansiisaa ta'e beekan jiraachuu qabu jedhan. Chaad, Liibiyaa, Itoophiyaa, Naayijeerii fi Soomaaliyaa dabalatee biyyoota walitti bu'iinsa waraanaa keessa jiran innaa isaan filannoof qophaa'an akka gaariitti ijarra kaa'achuu qabna. Keessumaa haala laaffataa gaanfa Afrikaa keessaa irratti fuulleffachuu qabnaa jedhan. Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it Itoophiyaan baatii waxabajjii keessa filannoo geggeessuuf qophaa'aa jirti. Biyyattiin filannoo paartilee hedduu hirmaachise geggeessuuf ennaa qophaa'aa jirtuu fi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessaaf rakkoon namoomaa innaa jiru kanatti haalli jiru akkaan laaffataadha. Jalqabarra diimokiraasii diriirsuuf tattaaffii ture galateeffataa, jeeqama, intarneetiin cufamuu, haasaa jibbiinsaa fi tarkaanfii farra diimokiraasii ta'e kan rakkoo naannoo Tigraay keessaa hedduu na yaaddessa. Hariiroo naannoo sana keessatti qabaniin biyyoonni kan akka Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraa fi Jibuutiin jeeqama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessa jiruun dhiibbaan irra ga'a. Kanaaf attamiin haala muddammi jiru kana keessatti filannoo amansiisaa geggeessuun akka danda'amu gargaaruuf dhuga baatota keenya biraa gorsa barbaannaa jedhan. Kabroon yaada akka kennan miseensa koree kanaa akka ta'an miseensa mana maree Kiriis Smith turan. More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote, bakka fooyya'inni diimokiraasii keessatti mul'atu irratti innaa fuulleffannu sunis naannoo Somaalee keessa akka jiru Somaalilaandi. Beekannaa sirnaan qabaatinuu malee Somaalilaand mootummaa hanga tokkoofiin of bulchu. Kanneen sagalee kennan haala ifaaf hunda hirmaachiseen erga galmaa'anii booda filannoo paarlaamaaf naannoo caamsaa 31 geggeessuuf jiru. Dorgommiin filannoo paartii haqaaf misoomaa kulmiyeef paartii mormituu lama gidduutti geggeessamu dorgommii cimaa ture. Waan gaarii kabiroon immoo naannoo sana keessatti haalonni jiran loogii sanyii irra darbu. Kiriis Smith akka jedhanitti kan nama gaddisiisu faallaa gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Deenmaark, Swiidinii fi Noorweey mootummaan keenya adeemsa filannoo Somaalilaand maallaqaan deeggaru. Taajjabdoonni gara Somaalilaanditti akka ergaman garuu adda nan baafadha jedhan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.